kutaa kiyyaaf waan badaa yoo dalage dhuunfaa kiyyaaf isinii galee kana waan ta'eef nama dhuunfaa tokko kutaan walitti hin fidina. Sababii daldala miidiyaatiif jecha gandaaf ganda walitti hin dirina. Kaleessa eessa turtan? Kaleessa isiniin mari'anneeti, kaleessa guruppii godhameeti. Si'a meeqa, si'a sadi, si'a afur waa'ee mucayyoo tanaa, si'a afur, si'a shan guruppii godhee aniin kun si'a afur, si'a shan gargaarsa isin kadhachaan turre. Hozi gargaarsa isin kadhachaan turre. Mucayyoo tana gargaaraan yoon jedhu maraattuudha jedhaan turre, isin qamaacaa jedhaan turre, fayyaan qabdu jedhaan turre. Miidiyaa kanarratti an si'a afurii sadii waan akkanaa gima chaalenjiin gama maaliitiin mucayyoo tana bira dhaabadhaan himee waan kana push godhaan himee haa jijjiiramtu abdii arsicha jedhaan turre. Kaleessa eessa turtan mee laas ayyaantu kaleessa namni har'a akkanatti arabaarrabee fi dhimma arafaatiif dhimmamaa ture. Kaleessa eessa ture? Abbootiin qabeenyaa kaleessa eessa turte? Warri har'a bira dhaabatanii quuqaman kaleessa eessa turan? Afaan baheetu kadhadhaa ture mucayyoo tana Hamzaa Ibrahim. Afaan bahee afaan kiyyaan ani yookaan fi nama biraa ittiin kadhanne, Arsii ittiin kadhanne, Harargee jedhee ittiin kadhanne namni mucayyoo tana gargaartan an akka nama tokkotti waan danda'u sappoortiin godha as biraan hin gaha achi booda namni waan haganaatiin gargaartan jedhaan turre kadhachaan turre. Kaleessa meeqa keessan kamtu nama 5,000 afotti nama 4,000 afotti piroomisii naa seentanii anaaf abdiin as gammachuun waraqaa harka qabadhee kun dinaara 100 dinaara 1,000 dinaara 2,000 ani mucayyoon tun bakka isiin yaadde gahuudhaaf birri 4,000 akkasitu barbaachisaa. Birriin biyya ormaa biyya yookaan Dubaay biyya akkasii waan haganaa tana push na godha haga birrii 400 mee gargaarsa goonee fi sababbii kiyyaan erga miidiyaa dhuftee haa jijjiiramtu jedhee kadhachaan turre. Kaleessa yeroon waraqaa qabadhee muudii na qabataa turtan eessa turtan? Kaleessa muudii gargaarsa waan biraatii miti an waan haganaa hin qaba waan haganaa hin danda'ani akka obboleessaaf biraan dhaabadha waan kana oliin waan illee hojjetee bulaadha nama qaxaramee dalagu nama biyya Arabaa jiru kaampaanii dhuunfaa kiyyaan qabu qabeenya kiyyaan qabu waan danda'u mucayyoo kana puushin godha na gargaaraa jedhee miidiyaa kanarratti hin kadhanne hin dubbanne waa'ee dhimma mucayyoo tana na gargaaraa jedhee akkanatti taa'ee laayivii kun an kuma kenne an 500 kenne an 2,000 kenne an 800 kenne jedhaa dhaqanii galgala san wallaahi azim miidiyaa kanarra 400 guure 400 birrii Itoophiyaa maaliidhaan afaaniin gastii seenanii ijoollee Harargeeti baay'een immootu seentanii an 1,000 kenne an 2,000 kenne an hagana kenne an dinaara 5,000 kenne nama takkaa lama mee bi namni mucayyoo tana gargaartan jiraachuu danda'a. Hin jirtan immoo ijoolleen takkaa lama ijoolleen Harargees ijoolleen takkaa lama namni galata andeeffadhu namni na bira dhaabattan hin jirtan. Waan sanirra hafi kuma afur achirratti guuree 400 achirratti guuree keessaan gaafa dhaqee gaafadhu nama takkatti bilbila narraa kaasu dhabe. Dhaqasadhaame nama takka bilbila nama haganaa keessa 4,000 achirra guure san 400 Itoophiyaa ajandaaf nama 2,000 irratti keessaa yoo dhaqee gaafadhu nama takka dhabe. Namuma takka ekelee bilbilee beebimee na dubbisi gaadhi mareefu sanii fi hin ergan jennee mallaqamee sat hin ergan jennee taan hin illee sat screenshot godhadhee dalagaa kiyya hiikee gammachuma mucayyoo tanaatiif jecha waan biraa walitti hin qabnu obbolummaan ala na gammachiise yoo isin jijjiiramte yoo isin gammadde waan jedhuuf jecha dalagaa kiyyatti dhabe. Keessaan dhaqee ekelee akkana naan hin jennee mallaqa san sat an 200 keessaa yoo dhaqu sat eegasii maal godhee wassanee ani hojjeta ani taraa tokko nama taraa yaani damooza yuun qabu dalagaa ofii kiyya walii gadi batta jedhee carqii gurguradhee yookaan bulu xaaradhee fiigee walii gadi biyya Arabaa sammuu kiyya maal hime abdiin na bira jiraa yookaan saahiba kiyya waan qaburraa waan kiisha kiyya keessa qabu yookaan birrii 50 haa ta'u 40 30 haa ta'u isteeppiin kiyya jalqabaa mataa kiyya of hime maali mucayyoo tana Sumaalee keessa gaafa achi baatee akkuma taatee haa dhuftu ajanda magoonee Finfinnee kana haa dhuftu achitti illee nama itti kadhanna isteeppii jalqabaa achi dhiisuu irra
bakkasanii yoo ofumaa kiyya neeraa kiyya kiisii baasee jedhee eegaleehu amma argee ummata kana jedhe amma argee nama kana nama gargaaraa hunda argee waan kana itti dhiisee ofumaa kiyyaa yoo itti deeme hin danda'a waan jedhu itti seene ofii kiyya ofii mari'adhee eenyu na biran Harargeen na biran dhufnee na biran dhaabanne Arsiin na biran dhaaban ka dhaabadhe jedhu haa dubbatu hin jiru tokkochi yookaan nama angalateeffadhu lama sadii jiraachuu danda'an ijoolleen Harargee kan na bira dhaabatan gaafa akkana jedhee ofii kiyyaa murteesseen itti seenu akka godhe anamma irraa dubbatuuf illee miti isinii galee gaafa akka godhe kiishaayyuu haa qabaadhu Somaalee irraa galchee paaspoorta isii baasee fi Somaalee irraa galchee wantoota kanneen hunda waan isii barbaachisu kontirool godhee paaspoortii isii harka qabadhee laayivii seenee ammallee guyyaa lammataa sadaffaa laayivii seenee ajandaa godhee karoora kiyya waan ofii hime kun beekaa nama of biraa dhabe ofitti me laayivii seenee osoma laayivii irraa waan akkana haasa'u rabbi galata yookaan fi akka carraa namoota aslii warroonni walitti wal guruppii godhanii yookaan kadhatanii maal jedhan nama tokkochan agarre ofii kiyyaa laayivii seenee deebi'ee ammallee laayivii seenee akka tasaa osoo haasa'u Mariyaam keessaan na dubbiste Fatii mucayyoo kana faana rakkataa jirta mucayyoon tuni ani viizaa kaampaanii waan akkanaa qaba dhuftee dalagatti laata naan jette gammachuu keessanii himuu hin danda'u gaafa san lamin namni 5,000 nu taazzabu dhufee nutti kolfu nutti taphatu kan gargaarsa ani yeroo san hunda akkasii waliin rakkachaa bahe nama takkan agarre haga kanatti waan taazzabuu qabdan gaafa Mariyaam keessaan dhuftee ani hin dubbisneeni Fatii mucayyoon tuni hin dalagatti itti amantaa waan akkana viizaa hin qaba hin fidaani naan jette gaafa akkana naan jette akka ana gammade ana beeku waan an gammadee gammachuu yeroo san dhagahame anatu beeka gaafa isin akkas naan jette gaafa kana ofumarraa dhiise ummata kijibduu fi kijibaa kanneen hundasaa maaliifi ani achi Somaalee kaasee aga paaspoortii waa hunda baasee namallee itti kadhadhu hanga achi saniin geessaa achirraa waan hafummoo Mariyaamiin jirti allaqa waa'ee dhimma Arafaati namni takka Harargeen boolla Arsiin abbaan eenyu wanni feete waan feete haa taatu dantaa keessan jedhee gaafa san itti dhiise taajjabe isinii galee gaafa Mariyaam akkas naan jette irraa Somaalee kaatee hanga Finfinnee paaspoora baafattee waan na feete taznaannaatee zanaa jettee hin dhufti namni ani itti gaafadhu hin jiru jedhee gaafa san irraa ri'isii Arafaatii cufeen nama waan ajandaa kana waa'ee kana taaptaap godhame dhugaa beektanii waan beekuu qabdan waan ta'eef ergaa wanti kun hunda cufee ijoolleen nookaa keessaan dhufanii ijoolleen Harargees akkana goona akkas goona akkana goona jedhaa turan sun nama takkan agarre kadhadhe kennuu silaa namni takkatti waan takka akkana godhe hin jiru bira kun nu amma kaasuuf illee miti dubbiitu nama kaasisiisaaf yookaan nama dubbachiisaaf dhugaa beekuu qabdaniif gaafa an akkasi kadhachaa ture gaafa an akkasi rakkachaa ture mucayyoo tana faana namni takkattiin dhuftanii na arrabsuu malee isii arrabsuu malee maraattu jechuuni malee anaan dhuftanii faayidaa jechuuni malee waan biraan hun jechuu malee namni waa'ee takka waa'ee isii sappoorti godheeru jabeessee jiru sappoortii miti jabeessee jiru hin jiru nama takkaa lama namni galata galfadhu keessaan ijoollee Harargee Munaa Harargee nama lama isinii maxxansa nama kana lamaan kan na gargaarillee na bira dhaabatillee yaadaanillee waa hundaanillee Fatii ansiif jecha jedhaa kan na bira dhaabata kuni hundi amma ijoolleen ajandaa bada dabbaaliif jaddaaliif jinniif jaankaan amma walitti yaatanii macaqariyyoo akkana goggootan kun gaafa san eessa turtan gaafa isheen akkasi rakkataa turte isheeyyuu dhiistanii mucayyoon tun rakkadhe hin jenne an gaafa afaan bahee na gargaara mucayyoo kana bakka akkanaa geessuufi ani mootu aqimii hin qabuuti aqimiin an qabu hagana waan haganaan gargaara waa hunda sii fixee fi paaspoora sii baasee fi Finfinnee fida Finfinnee irraa viizaa dalagaa fi mana madaam deemtee dalagattu gaafa jedhu eessa jirtan mee gaafa san eessa jirtan isin har'a kalafaa baatanii har'a mucayyoon teessan kan isin mul'atu har'a Arafaat Harargee akkasitti quuqama ta'uu fi isin mul'atu kaleessa hoo eessa yeroon an akkasitti isin kadhachaa ture san haa ta'u ishii har'a kana har'a amma itti deebina sun akkasitti dabre mucayyoon haa galatoomtu jidduu kana keessatti ani rakkadhee osoo akkas paaspoora sii waa hunda sii qopheessee fi jidduu kana keessa osoo laayivii seenee nama irratti kadhadha ammallee jedhu na furte Mariyaam maaliin na furte haa biizinasaatillee yaaddu isiin
Hana madufeen yookaan promotion illee waliin dalanna jettee iyyuu haa yaaddu. Business fi iyyuu isii haa yaaddu. Garuu ana na furte akkamiin na furte jedha. Fati mucayyoon tun dhuftee dalagatti hin fidaan viizaa qaba. Wallaahi itti guutee. الله الله الذي ركز متى كما سأتو جني جلوسا متى قمت أنساسا إن الأغامي أنا فرب بيك Anda guru dem tu kana fisini himujra. Tultulla fi hatu amma yoga ni fakesi tu amma yoga ni fakesi tu amma yoga ni fakesi tu amma. Nah, me kana sevdi. Gaafa kana Arafat ni dandahani ni dalagatti nan jette okay jedheeni hin dhufte Arafat waraqaan isiin dhumate passport isiin dhumate visa na ergite Maryam damoz ni si akkana dhuftee ni dalagatti okay dhuftee ni dalagatti an qaali si seena 100% ni dalagatti itti amana kanuma na tababbari Maryam jedheen ishi naan jette okay ati kan visa isi anin danda'a tikeetti isi fuwa hunda si tikeetti isi fuwa hunda si dandai hin fidani hada dagattu naan jette gaafa kana background namni takkattiin hin jiru beeka okay jedheeni tikeetti isii qopheessee fi akkuma abdiillee agaraa turtan haddamaanii turanii abdiin faa waan isii barbaachisu godhanii fi hiikaa waa hunda isii godhanii fi gaafa kana namni dubbate hin jiru beeka akkasiin mucayyoon Maryamiin bira geettee jecha Maryamillee gaafuma dura na himtu damooza isii akkana kafalaa fi dhuftee yoo ka hin dalagatti ta'e hin fidaan yoo ka hin dalagatti ta'e hin fidaan yoo ka hin dalagatti ta'e hin fidaanii naan jette Maryam ati tanuma na tababbare akka goote wallaahi akka obboleettiitti yaggammadeef ni dalagatti Arafat ati tanuma na tababbare jedhee cinqamee akka waan dirqamni narra jirutti obbolummaa allaqa deebii masoo keessaa isii baasuudhaaf mucayyoon tun masoo qabdi isiitu of hin beekne malee isiitu baqaraadha isiitu hoolaadha isiitu galata namaa hin beekne malee akka isiin jijjiiramtuuf isiitu yookaanii fi maajula kan hin qabne waan ta'eef rakkoo isheeti malee ni jijjiiramti ni dalagatti anatu itti amana 100% ati tanuma nama tabaabbarii jedheen waan godhu hin qabu namni biraas namni kadhadhu hin jiru namni gaafadhus hin jiru akimii yookaan viizaa akkasii kophaa kiyya irraa dalaysiisu illee hin qabu dhugaa dubbadhee waan danda'u paaspoortii isii kaasee hojii isii kaasee wantoota viizaa tikeettii isii kaasee waa hunda kana hin danda'a waan achirraa fi Maryam na dandeessa namni takkattiin an gaafadhu hin jiru jedheeni okay naan jette namni takkattiin illee hin jiru sa'a sanitti haala saniin an itti amanii wallaahi hin dalagatti wallaahi hin dalagdi ati tanuma na tabaabbari Maryamtiiti ana rakkise mucayyoo tan ishi si tabaabbara fati si tabaabbaraayyuu sun taane yoo ka isin dalagattu ta'e hin fidaani viizaan hin jira okay anillee bakka waan asii jiru tikeettii isii hin xumura waa hunda isii anatu qopheessa ati viizaa naa qopheessiif jedhee bakka ani furame yaanni ani yaade mizaajni kiyya naa tasaaqee alhamdulillah jedhe Maryam viizaa naa qopheessiti Maryam viizaa naa qopheessinaan Arafat warra kee dhaqii nagaatti dhaamadhu hin dalagatta hin jijjiiramta wanti akkana paaspoortii kan kee waa hunda kan kee harka qabadhu gaafa guyyaa haganaa qophaa'e deemtee dalagattee jijjiirattee maatii kan kee wal jijjiirta ani immoo as bira waa harka naa kafaltaa irraan qabu biddirii naa deebistaa hin jenneeni jazaa kiyya waan kana harkarra sirraa fudhadhaa hin jenneeni amma hoolayyiin qotiyyoon tokko kaleessa jaanjawaan fatiin birriif ergatee Arafaatiin akkas godhee mallaqa ergisiisuu fi dalaysiisuu jechuudha waan kana fa'aa haasaan ummanni donqooroon ummanni mataan isaa qulfii fokkotaan ummanni jaanjayaan namas arrabsuu barbaadeeti miti yoo daangaa si darban si aarsa
ani kan yaadi obbolummaadha mucayyoo kana relation biraa walitti hin qabnu waan itti baase kanneen hundayyuu namni na gargaaris ni jira waan achirraa hafe anaaf jecha na gargaari namni kun waan taan kiisa kiyyaa waan dafqa kiyyaa naa kenni jedhaan hin jiru naa deebisi jedhaan hin jiru waan akkanaa sii godhe jedheeni hin beeku dubbatanii nama dubbisan isinii galee waan akkanaa sii godheera naa deebisii jechuun itti hin jiru haa dhiqqaatu haa guddatu birrii 400 300 isanii ol itti baasee jiran Arafatin osoo hanga achi kaatee hanga achi dhuftutti Sumaalee irraa kaatee waraqaa qabdi Arafat paaspoortii qabdi Arafat ID kan qabdi ati mattaawoqiyaa safaraa qabdi Arafat kaarra Arafatin akkana godhachuuf dhugaan bara hoo hin dubbachuu kana garuu dubbachuun barbaanne Tiga rabbiif jecha malee dubbatanii nama dubbachiisan amma maal jedhanii mana banatanii maqabelleessa fatiin ergatee damoza kafalchiifachuuf dalaysiifachuuf obboleessa ummata akkana siyaadu jira meelaan yoo ati khayrii yaad fatiin miskiina maal dalaysiifadhaan jireenya si ajijjiiratuuf naa kafaliyyuu jedhaan hin jiru waan godheef kana rabbiif jecha malee namaaf jecha miti dubbatus hin barbaanne dubbatanii nama dubbistan malee gaafuma takka waa'ee kanan kaasne isinii galee ani kan kana kayyaadi obboleettii garaa kiyya keessaa haala sanii simmeetiin ani Arafaatii qabu isin miira biraa naa qabaattu miirri ani sii qabu miira kana isin immoo har'a deemtanii fatiin amma mana banatee namni guddaan akkamitti gattaa'e maqabelleessa daangaa darbaa viidiyoo ergisiisa akkana ani Arafaa akkana godha akkas godha yaani yoo fuutan mucayyoo fuudhuun rakkoon qabu bara bakka isii tolu geessuun rakkoon qabu bara anillee kana barbaada maqabelleessaan gaarii dalaguu kiyyaa maaf barbaachise badin kiyya maali maqabelleessaan ani sii gargaaruu malee wanni biraa maali keezii jaalalaa fi keezii biraa walitti hin qabnu maqabelleessaan mallaqa dalaysiifachuu fi fatiin viidiyoo akkana godha akkasiin sodaachisan akkas naan jedhaniif maal belleessan badin kiyya maali kiisha kiyya itti baase sa'aatii kiyya itti wareege dafqa kiyya konfidensiin isin dubbataa jira namni irra na gargaare galata qaba nama galata galfadhu jira dhuunfaa kiyyatti waan achirraa hafe kam natti kennitan kam akkana gootan kamiin bira dhaabattan mucayyootan kan har'a akka waan ani ergadhee mucayyoo ofiyyuu haa jijjiirtuuf jecha kiisha isa haa jijjiirtuuf mucaa haa jiraachistuuf birrii ergisiisa haa dalaysiifachuuf biyya Arabaa erge mee ilmi namaa hagamiin akkana saayidii hin taane keessa wal seensisa bar waan nama aarsu baay'ee jira bar dubbachuus hin barbaanne bar waan na dubbise jiraaf dubbadhe malee yoo na nama kana callisee dabare waan na waa hunda beekaatu maan callisu yookaan badii qabu na seetan jechaaf isin dubbataa jira badiin ani godhe yoo jiraate badiin guddaan gargaaru badiin guddaan kiisha kiyyaatti baasu badiin guddaan gaarii isheedha yaadu badiin guddaan kiyya waliin cinqamuudha of bira dabaree mucayyoo san cinquudha eenyu Mariyamiin dhugaadha ana cinqe maal jedhee cinqe Arafaat fatii mucayyoo akkana taatu kana kinoo asumarra si argaara si laalaa jira namni hundi isaa sitti sobaa jira kinoo akkana jedhee keessaan kuttu jedhe namni kenna akkana si sobaara ambiisaa akkanaa wayii hakaa qaba namni kun nama dalagatu yoo sirraa fuudhe maal akkam jetta jennaan gammachuu sa'a san na dhagaame isin himuu hin danda'u wallahi gammachuu sa'a san na dhagaame maaliif faayidaa takka irraan barbaadu mucayyoo tan boo'ichi imimmaan isiin buustu osuma teettu imimmaan isiin keessaa jigu ana obboleettiitti jenna mudhata haadhatii jenna mudhata gammachuun kiyya gammachuu san ture akkami akka gammade an isin himuu hin danda'u sa'aatii Mariyam akkas naan jette Mariyamti rabbi rakkoo kana si haafuru rakkoo na furte waan baay'ee keessaa na baaste masoo baay'ee keessaa na baaste na gargaarte an hakimiin hangi danda'u hagana ture achi booda immoo nama itti kadhatuuf ture naa gabaabsite namni amma booda maqaa namaa dhahee nama kana jedhee gaafadhu hin jiru naa galatoomi antikeettii siif waa hunda sii danda'ee hin qopheessa dalagaa ammoo wallaahi billaahi jedhee itti kakadhe Arafaatiin dalayti qasaman billaahi nama dalagatu nama ati ol ka'e yoo jetteen ol kaatu gattaa'i yoo jetteen nama gatteettu waan kana miidiyaarra dubbataa jira dhugaa jiru wallaahi Arafaatiin daladdii maaloo narraa fuudhiin jedheen isinii galee in dalaydii narraa fuudhiini viiza masiinaa sirreessa okay naan jettee itti amantaa fati in daladdi Arafaat wallaahi billaahi in daladdi jedheen isii rakkootu akkana godhaara rakkina Somaalee keessa
nama rakkinaan mana caatii keessa dalagu Sumaalee keessatti